Haay kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa oolmaa keenya guyyaa har'aa isin daawwachiifna. Oolmaan keenya guyyaa har'aa kanaa biqiltuu wajjiniini. Biqiltuus asumaan bartuu mucayyoo haaraadha. Asumaanuyyuu baraan isiniin jedha yeroo tokko viidiyoo wajjiniin dhufna. Egaa guyyaa har'aa kana keessatti viidiyoon keenya oolmaan keenya shiroo qopheessaa jirra. Akkuma viidiyoo irratti argaa jirtanii biqiltuuni atara soraa jirti. Kunoo haaluma kana fakkaatuni atara sorree baaqilaa kanallee sorree kunoo akkuma baadiyyaatti jechuudha. Qoraan keenyallee falaxannee abidda qabsiifnee shiroo akaawwatti jirra. Egaa baay'een keessanii viidiyoo koomentii irratti viidiyoo yeroo jalqabaa waa'ee oolmaa haadha tokko yookiin oolmaa shamarran tokko viidiyoo yeroo barbaree qopheessitu yeroo shiroo qopheessitu wantoota tokko irratti akkasumallee gorsa shamarran biyya Arabaa irratti viidiyoo hojjedhu jettanii baay'een keessanii na imbarreessitu koomentii keessanii nan dubbisa. Yeroon bira darbu hin qabu koomentii keessan hundumaa nan dubbisa. Haa ta'u malee yeroo baay'ee piraankii wanni nuti hojjennuu fi darbee baay'ee sin jedhamu garuu wanti irratti xiyyeeffannee piraankii hojjennuu fi viidiyoo gorsaa fi wantoota kunoo yeroo mana keessa akkanatti hojjennu oolmaan keenya isin agarsiifnu viidiyoon sun hin daawwatamu jechuudha. Viidiyoo 200 viidiyoo 300 daawwatama. Kanaaf egaa baay'ee sanarratti xiyyeeffachuu dhiisnee piraankii hojjenne malee rakkoo biraatii miti. Ammas immoo wanna isin koomentii irratti barreessitanii kanarratti nu hojjedhu jettanii isiniif nan hojjedhaaf shirrakkoon hin jiru isiniin jedha. Akkuma gaa argaa jirtanii mucayyoo qaxaleedha. Qoraan ishii falaxattee shiroo sortee xummurtee abiddallee kunoo qabsiistee amma gara shiroo akaawutti deemaa jirra. Oolmaan keenya egaa guyyaa har'aa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko namatti tola. Asumaan egaa haati tokko jechuudha. Oolmaa haati tokko hojjettuudha. Shiroo jechuun magaalaas yoo jiraattanii akkuma baadiyyaatti haala kana fakkaatuun kushiinatti shiroo akaawuun dirqama. Yoo suuqirraa kan kikka'amee qophaa'ee xummurame kan hin bitanneen alatti haalumaa nuti amma hojjennu kanaan hojjettu hundi keessanuu jechuudha. Akkas isiniin jedha daawwattoota keenya waa keessattuu ijoolleen biyya Arabaa irra hojjechaa jirtanii hojiin biyya keessaa xiqqoo isin harkaa fagaachuu danda'a waan ta'eef wantoota akkanaa oolmaa guyyaa gara guyyaatti viidiyoo yeroo shiroon qopheeffamu barbareen qopheeffamu wantoota xaafin soramu wantoota garagaraa viidiyoo ilaalaa deemaa jechuudha. Aga barbaade yoo ta'e hojii inuma dagatu jechuudha. Hojii duratti hojjetaa turre Itoophiyaatti dagachuu dandeenya waan ta'eef kanallee irraan fagaatinaa. Kun immoo oolmadhuma haadha tokkooti. Shiroo qopheessuun dirqama akkuma jalqaba irratti kaasee kan qophaa'ee xummurame suuqirraa kikkiisaa yoo bitanneen alatti akkanumatti mana keenya keessatti qopheeffanna jechuudha. Kunoo kushiinaa qabaannaa wanni nama dhibu hin jiru isiniin jedha. Egaa mucayyoon atara akooftee xummurtee gara baaqilaa akaawutti ceenee jira jechuudha. Baaqilaa kanaa wanni akkanatti sirriitti guggumnee fi baaqilaan kun xiqqoo baaqilaa Oromee yookiin kadurii osoo hin taane baaqilaan kun faranjiidha jechuudha. Kanaaf xiqqoo ibiddi sirriitti seenuu qaba. Maaliif jennaan shiroon isaa yeroo daakamu diimatee urgaa'ee akka sirriitti mi'aawuf jechuudha. Kanarratti illee maaliif akkana guggubdanii akkan jenneefinis nu hubachiise jechuudha. Maaliif eelee nuti itti kaa'aa jirrus eelee sibiilaa waan ta'eef eelee Oromoo waan hin taaneef xiqqoo yeroo akkanatti ibiddi itti boba'aa akoofnu lab gochuu waan dandeessuuf gubbaa isaarra yeroo baay'ee kan sirriitti dafee gubatee qunceensaa cinca'u keessa garuu abiddi irra ture malee hin seenu. Kanaaf egaa akkanatti ibidda seensifnee akaa jirra guggumne jechuudha. Sababni isaa isinitti meera akka shiroon sun urgaa'ee miidhagee bareeduufi jechuudha hordoftoota keenya. Egaa oolmanarraa kushiinadhuma keessa fuunadhuma keenya keessa baay'ee tokko namatti tolaa nama hawwataa isinis akkanatti akaawwadhaatti fayyadamaa jenna.
galatoomaa ulfaadhaa viidiyoo laayikii godhaa fayyaa nagaanaaf qabaadhaa baay'ee.